Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaan barnoota afaan Oromoo ka guyyaa addaa itti aanu qabannee dhiyaannee jirra. Barnoota 8ffaati. Akkuma gaafa torbaan darbe keessatti dubbataa turre akaakuun uumama sagalee kanneen jalatti cuftisaa asuma jalatti dhumata. Gabaabaa, dheeraa, laafaa, jabaa, makaa, hudhaa fi irra buta. Dhiifama. Irra buta kan jedhu kanneen keessatti dhumata jechuudha. Torbee daree sagalee barnoota 7ffaa jalatti wanti baranne jabaa, dheeraa barannee turre. Adda immoo jechoota sagalee dheeraa, laafaa. Jechoota sagalee dheeraa, laafaatiin uumaman akkuma san sagalee lama callaa of keessaa qaban laalla jechuudha. Akkuma agartan kana caalaa sagalee lama, sagaleen duraa caa dheeraa, laalleen dheeraa. Dhaamaa, dhaallee dheeraa, maalleen dheeraadha. Coomaa, daakuu, dheebuu, miiloo, caamaa, daamaa, maatii, goomaa, kooluu, booruu, shaashii, baanaa, dheeraa, booraa, caalii, loomii, haamaa, kooluu, daaraa, duulaa, boonaa, laafaa, qoobii, diimaa, dheedhii. Akkuma isin agartan kana sagaleen kun sagalee dheeraa, laafaa jedhama jechuudha. Isa kana suuta jedhanii dubbisaa, dhageeffataa yoo jedhan barreeffamaaf na gargaara. Wanni amma barataa jirru maali yaadni isaa keessatti barreeffama dhawaataan akkaataa yoo barreessan ittiin barreeffamuu danda'u jechuudha. Yoo dubbatan dhageeffatanii dubbii san keessatti jecha kamtu bakka kamii jabaata, jecha kamtu bakka kamii gabaabbata, jecha kamtu bakka kamii dheerata kan jedhu isa kana beekanii akkasitti akka ittiin barreeffataniif barumsa waa'ee barreeffama afaan Oromootti nama gargaaru jechuudha. Kanaaf jechoota sagalee dheeraa, laafaa ta'edha. Torbaan darbe keessatti jechoota sagalee dheeraa, jabaa ilaalaa turre jechuudha. Kanaaf akkuma amma agartan kana ammallee sagalee lama callaa of keessaa qaba. Dheerallee dheera gamni lachuuyyuu sagalee lamaan dhedheeraa gamaa gamaan qabu dheeraa laafaa jedhama. Yookaan dheeraa leexaallee ni jedhama. Sagaleen kunniin dheeraa leexaallee jedhama jechoota akkana uumaman kunniin jechuudha. Kanaaf haamaa fakkeenyaaf yoo jenne haa, maa gara tokkotti hin gabaabbatu. Haamaa barreessuudhaaf haamaa. Fakkeenyaaf yoo gama kanatti aa takkattii taate gama booratti maa ka dheeratu taate hamaa jedha malee haamaa hin jedhu. Yoo fakkeenyaaf jalqaba kanarratti dheeratee duuba kanarratti aa takkattii keessaa kaafnee kan jennu taate haama. Laali akkatti dubbifama. Yookaan ammoo lamaan isaatu gama lamaaniitu dhedheeraa ta'ee jiraate haamaa. Yoo kun takkattii gama kanaan keessaa kaafnee aa takkaa kaafnee gara boodaatti lama taatee dhiifne hamaa. Kanaaf akkasii of eeggannoodhaan barreessu jechuudha. Wanti barbaadameef kana. Diida yookaan diidoo, gaarii. Bifuma kanaan itti fufneeti irra deddeebinee yoo baranne dhawaataan nuu galaa dhufa jechuudha. Kanaaf jechoota sagalee dheeraa laafaatii yookaan laafaa dheeraa jedhama. Dheeraa leexaa jedhama kunniin hin jabaatu. Jabaa dheeraa gaafa barannee turre gaafa biraa wal moggaa qabna. Inshaallah asumatti xumuruuf deemna.